Dufte? Bagana gaya Amerika dufte gari ibu beli semua. Bagana gaya naik Amerika duf nih baku mujur rasi selalu jiran. Iko anam ni nusenu. Mara Kongo. मैं invite गोड़ा share गोड़ा नमा फिदाना का सामी अली बगना गांडू invite गोड़े में बद्री मोहम्मद कोफला मिसिते मेरे मैं बुलेयन किया आर्कस डगेटीरा वर्रा रखो संबिरे जिरु वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह बद्री invite को दिमेना namni maqaan Fooziyaanu Raasiibaa dardara Oromoo isi Fooziyaa waliin fixayan tokko Quraana fitti maree Fooziyaa jeeboo gartanii invite goda atas garagal kiti anichi deebitu khofya Akafe suuraan kee garuu qajeelannatti mul'atu Sibirai. namni maqaa Fooziyaa jaalalchisaa waan nama maraachitee nama boochistu jedhani nuti jaalalaa jecha wal fixuun barbaannu
Invite goda, invite. Invite and the share. Ayyemeeni jalqabnaa invite fi share keessan godhuun dagatinaa obboleeyyan kiyyaa namni gartee roorroon biyyaa baaftee namni cinqiin biyyaa baaftee hoggii xiqqoo quufee hoggii xiqqoo huccuu jijjiirratee namni yoo huccuma qofa jijjiirrate gaarii miti yoo sammuu jijjiirrate irra wayyaadha. Maaliif jennaan amma namni gartee sammuu jijjiirrachuun qoyxuu waan taateef waa hedduurraa barachuu dandeeysanii sigale waa hedduu namni hoggii mataan isaa jijjiirame hoggii sammuun jijjiiramtee gartee waa hedduu yaada waa hedduutti yaada waa hedduu dhageeffata waa hedduu gartee rakkinni boodarra yoonii waan kana godhe rakkinni boodana dhufu maali jee yaada jechuu namni hoggii sammuu jijjiirrate yoo huccuu jijjiirrate immoo gartee bakka sirba dhiifama hanguma isin seentan jennee sirba isin afeerre namni yoo dura gartee huccuma jijjiirrate gartee waan boodatti dhufaa yaadu waan booda mataa isarra dhufallee yaadu waan booda faamilii isarra dhufallee yaadu waan booda jiruu isarra dhufallee yaadu jechuudha. Saniifuu gartee obboleessa keenya kaddu'e gartee duuti waan jiraate duuti karaa keenya namni haaduu dhugaadha namni baga du'e haaduu. Silaa namni guyyuma dhalate du'aanuma du'a akka rabbi jeesattuu numa du'a garuu duuti kamalee nama naasifti duuti lammiin irratti ooftu nama naasifti sigale saniifuu gartee nuti gurraan dhageenya malee warroottan rakkina kana keessa jiru warroottan waan kanarraa muuxannoo qabu nama polotikallee beekuu nama hubannollee qabu jenneeti afeerree obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa saahiba kiyya ka yeroo dheeraa kana gartee dheebuu bilisummaa kajaamu kana gartee asirratti afeerradhee ayyee julummaan goonee haasu innaati badri asirratti afeerradhee gartee maaliif awwaanii waan kana keessan beeyneef jecha waanii waan kana diiteliisii keessa gabbu'een beeyneef jecha taniin tolchurra dhiiroo taniin balleessurra guddoo taatii jee waan yaadeef jecha gartee obboleessa kiyya dheebuu bilisummaa kana afeerradhee obboleessa kiyya baga nagaan dhufte gartee afeerraa tiyya kabajjee yeroo gabaabduu tana keessatti na wajji haasa'uu na hiyyamuu keetiif hedduu galatoomiin jedha dheebuu bilisummaa. Galatoomii fayyaa ta'e saahiba kiyya qaalii ka abbottaa baga jiraatte. Hayyeemee akkuma dhageenyutti ijoolleen teenyaa obboleeyyan keenyaa gartee namoonni gariin walii qabatti oofu jiran dubbii tanaa. Mee biyya Suudii magaalaa Riyaad keessatti maaltu maal ta'e yeroo duraatiis? Wallahi ka'ab kenna waan hedduu haasa'uuf illee ulfaataati maaliif yeroo ammaa tana keessatti namni kenna harka diinaatiin hodhumu jira harka waliitiin duun ammoo waan hedduu nama gaddisiisaati. Wanni kun ammoo waan haarawaa miti amma durallee biyya nu jirru tana keessatti wanni akkanaa kun dhalatee ture. Gara manguddoo kennaatiin gara sheekota kennaatiin wanni kun akka deebi'ee hawaasa keenya keessatti hin argamne hanga dandeettanitti qabbana buusaa ka jedhu walit dhufnee waan haasoyne jira. Kana gaammoo ka ammaa kun hedduu akkaan garaa nama nyaataa ammoo rabbi isallee warra jannataa godhuu firaa fi ahli isaa obboleeyyan isaa rabbiin sabrii haa kennuuf jenna. Kanama gaddisiisu ammoo ka hedduu garaa nu nyaate gurbaan kun obboleessa kennaa hiriyyaa kennaa kaleessa waliin waa hedduu dalagaa turre wajjin nyaataa turre har'a Mee isin na dhageessanii obboleessi kiyya sagaleen isaa waan qabamtee jirtu na fakkaatti.
isa biraa maal jee wanna maal jedhaniin gaa shaanaatu hin jirre deebisiitii naa bilbili deebisi'ee bahii deebii naa bilbili deebii haareessee obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya gartee namni harka waliitiin du'uun harka oromootiin du'uun xiyyitiin oromoo xiyyitii oromoo dha'uun gartee qaaniidha nurraa qaanii gartee sammuu haa jijjiiran mataa haa jijjiiran ifaa eenyu ifaa dhageenyu walaa kabanyu waan irra wal ajjeesuu rizinan taane namni kamitti sigalee shamarran waan hin jirre tanaa jecha akkamitti namni wal ajjeese sigalee akka mucaa sanitti quraana rabbii fi qabdaniin boochanii addasini quraana rabbii fi maxxansitanii yaa rabbi dandeettii teetiin na gargaarii jaalala sii tana narraa dhabamsiisii yaa rabbii kiyya gartee isii tana na duuba kaayii jettanii quraanaan firraan kadhattanii akka gurbaasanitti ismaartii wayi Igale annamichi sun hedduu naa ta'e ka quraana fi maxxansee akkasii kakatu sun foozii akkasii kakachiiftu sun maaliif if hanguma yerootiif miidhama malee onneen isaa booda irraanfachaa deemti jechuudha. Keessumattuu warri shamarranii warri osoon beeytanii nama janaajjanta warri osoon namni kun gartee isinit bareedee isinit tolee nama janaajjantan shamarran biyya arabaa qofa osoo hin ta'in shamarran biyya Ameerikaa biyya tanatti gaa namni wal ajjeesuun hin jiru. Biyya Ameerikaa biyya Arabatti dardarri qaaliin dardara raastaa qabu ka firiizii qabu gartee akka Kiyaar Bashaarii fi akka Arsinaal sanfaa saahibticha kiyya jaba Arsinaal namaan akkaan jaaladhu saahiba Kiyaar Bashaar san kareefu Kiyaarii hojii dubbate ijoollee akkas maxxantu raastaa kana jaalatan jaa warri Itoophiyaa biyya tanatti immoo nama xuuchaa qabu nama gartee masalii qabu nama qomatana qabu san jaalatan sigalee yoo jaarsa namallee ta'e suutatti akka hariifachiitu godha warri biyya tanaa waan mataan dammaqee jiruuf xiqquma chiit godheetuma baqqaasi ganaan harkan sigalee atis kara jaartii teetii baafadhu siin jaan takka kara gaalfireendi teetii baafadhu siin jaan kun gartee biyya heeraa fi seera qabdu biyya heeraa fi seera qabdu keessatti yoo chiitiin geggeeffamtillee isokkee haysan biyya namni ablee kaasatee hayyaa biyya ablee kaasanii biyya qottoo kaasanii namni nama ceewsan keessatti waan akkasii godhuun dubartii mara jechuutti jiru gartee dubartii hoggiin jiru dubartii mara jechuutti jiru garuu chaa jaan harree gurri tokko jaanii hoggiin dubartii jiru akkaan dubartii maratti tuqu jirutti illee ilaallatina. Dheebuu bilisummaa yoo dhageessee mee deebii obboleessa kiyya diiteelii tana sirriitti uummanni hundinuu nu dhageessisaa waan kan akka gaariitti qoratamuu qabdii gadi fageenyaan karaa kanaan ganaa waan hin deebineef wanni kun akka nutti hin deebine gartee uummanni hundinuu dhagayuu waan barbaaduuf jecha mee deebi'iiti seeni haaraatti seeni nu dubbise nu dhageessise saniifuu irraa wal eega maaliif namni tokko yoo gartee telefoonaan wal janaajjenuu eegalee telefoonaan wal haasofsiisuu eegalee namni lama taanaan ka sadaffaa sheeyxaanaa jedhansii gala saniifuu gartee nama oggii janaajjentaniis limiit dubartii oggii haasofsiisanii limiit maaliif obbolummaa namni walitti dawwaluun maan qabu assalaamu alaykum warahmatullahi oromoon akkamitti fuulli dura akkamitti sossoona fuula dura akkamitti hundaa'uu dandeenya fuula dura akkamitti wal dhaga'uu dandeenya akkamitti xiqqaa guddaan keenya wal qabannee deemuu dandeenya jee namni yoo wal mari'atu wal mariidhaaf wal dawwalee waliin haasa'u taate isokkee tun rakkoota akkallee tan isiin fidduun qabdu jechuudha garuu tana keessa dubbii qoraa qoranii sigale namuu sharaaba quufee lukkuu arabaa tana quufee sigalee bakka Arsenaal welcome si'amachuu jira. Aya Badri invite in taatu because we Arsenal kanan invite ko dayo.
naafi ati waan fireendii feesbuuka kee kaan irra qabna malee kanarra waan fireendummaa hin qabneef invite hin taatu. Silaa kaaniin naa dhufte invite si godhuu hin danda'a badrii kiyya. Akkasii gartee nuti wal kakkabajuu wal dhadhagayuu dandayuudha qabna. Mee namni diitelii kana keessa beeku hanga wanti hanga dheebuu bilisummaa sirreeffatee ol deebuutti diitelii tana keessa lixaar argee ati isi jiraatte ni jirtaa diitelii tana ni beeytaa keessasi waan nuti irraa haasa'uu deemnu tana sirritti keessa ni beeytaa kanumaan godhi hin danda'amu. hin danda'amu already I tried. hin danda'amu badri. Mee dheebuu bilisummaa invite godhaa deebisaa namni telefoona isaa qabdanillee itti dawwalaa ol deebisaa. Maaliif dheebuu bilisummaa kun nama gartee polotikallee beekuu nama jaballee waa heddurraa wajji haasa'u jirra. Namichi baalageen biyya Soomalee mitiin bulchajuu Sulaayixichi suni suuraa Jawaar Maammadii fi OMN akka inni godhe gartanii diitelii waa heddurraa waan haasa'uu deemnuuf diitelii waa heddurraa waan haasa'uu yaabnuuf ichi godha. Amma nama odeeffadhee kan dhadhageetti namni irra guddaan biyya sanitti gartee yoo rabbiin taate Tigreen sodaata jedhan ni sodaatan jedhan dhugaa yoo walitti himne sii galee walit jarjartan jedhan irra guddaa Oromoon tun bakka walit jarjarti malee Tigree hedduu sodaatan jedhan Tigree isin bira ciiftu san isin bira walgahii godhatti isin bira waa hunda godhatti sii galee osoon isii gartee isii sanuu akkasii sodaatanii walit jarjaruun gartee beekumsa dhaba harkisiisa. Beekumsa dhaba harkisiisa. Beekumsa dhaba harkisiisa namni gartee ifii nama if taheetu nama if kabaje namnilleen kabaja nama if dhagahu namnilleen dhagaya. Waacha leele jaa warri Kiswaahilii warri gartee if eeggadha. Saniifuu huccuu qofa jijjiirratina mataa jijjiirradha. Irra guddaan nama keenyaa gartee barumsaa waan duuba jirruuf gartee doofummaa guddaa waan qabnuuf no Jawaar Mahammad invite si godha bahiiti seeni amma invite naan taatu eega seentee bahiiti lammaffaa deebii seeni akkasittiin invite si godha. Akkasittiin invite si godha bahii deebii seeni lammaffaa. Saniifuu obboleeyyan kiyya jabaadhaa wal jabeeysa hanga isaan naa dhufanii hanga ijoolleen dhuftuu hanga ijoolleen diitelii tana waa keessa beektu bahii lammaffaa seeni waa heddurraa haasoynaa waan abdiilleen Jawaar Mahammad godhe irraayis footoo isaa akka inni godhe gartanii waa heddurraa haasa'uu deemna. Okay. Waluma qabatti irraa haasofna uummanni hayyootachiiti kan nuti komachuu qabnu osoon dubbiin sadarkaa tanan gahin osoon dubbiin gartee bakka lubbuu namaa baasuu bakka lubbuu wal ajjeesuu bakka gartee namni bakka tanan gahin invite godhe Jawaar
invite si godhe seeni seeni ayyam khaasi seeni. Badrii mee ni jirta? Badrii ni jirta? Badrii ilaala. Aappu Badrii mee invite si godhe trying godhe. Aya. Ayyee Badrii khaasi yaa. Ati seeni. Ati seeni ayyee. Okay, amma ida geeman siya. Sirri dhaga'ama garuu suuraa ta'e hin garru. Yaa ani waan hin gachiisee fi beekte akkuma tasaatti seene Aya duruu lafa qabdee gangalachuu jirta qamaatee. duruu lafatti ciiseetiin jira. Waan tokko hin ja'a asirratti waan hin sirreessuutu jira. Aha. Maani achi keessaa tuni beeki hoggana hundaatiitu jira. Ayyee. Hin dhaga'amu Badrii. Sagaleen ta'e kutte. Bobbahee waan ajjeesuu fi kana hunda warra achirraa maallaqaa fi kana hunda baasee waan kana wanni goggodhuu jira beekte. Ayyee. Namnummaan Oromoo. Namni Aha. Sagaleen ta'e ni ciccitti maal ta'e Badrii? Sagaleen ta'e ni ciccitti maal ta'e? Badrii mee intarneeta kee sirreessi? yaa intarneeta amma hoo Amma ni dhaga'ama ammoo itti fufi. yaa duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan wanni irra haasoo feenu maaliif hogga haasoynu waan takka walitti qabnee akka gaariitti irraa haasa'uudha qabna maaliif jennaan Oromoon tuni guutuun isii tan badii hin qabne hin jiru. nuti imma hogga haasoynu Oromoo tana walitti qabnee yoo irraa haasoynu waan akka gaariitti beeynuuf walitti qabnee irraa ragidha. Manguddoon teenyaas ni jirti waa hedduutu jira ummanni ichi sun warra dhaga'u warra lubbuu isaaniitiin matuma isaaniitiin deemu jechuudha. Kan waraana qabu kan guututti qabu. Ammoo isaan yoo waraanni ummanni Tigreedhaa yoo isaan biraan deeme warra Tigreedhaa san akkanaa jaanii hin tuqan jechuudha ni sodaatan. Ifii isaaniitiif ammoo wali bobbahanii wafixan. Keessattuu ijoolleen miidhamaa jirtu ijoollee keessattuu baadiyyaarraa amma dhufte ta baadiyyaa sana ijoollee amata 3 fi amata 6 fi kana baadiyyaa magaalaarraa achi fagaattee baadiyyaa keessa hojjettu isaan kanaatu waan akkanaarratti miidhamaa jira. Warri magaalaa keessa jiru tokko hajaartii 2 qabu hajaartii 3 fi 4 qabuutu jira. Maali dilli jaartii ni bobbaasee akka looni bobbaasamu maali dilli jaartii qiyaamaan taate? Akkasitti baadiyyaa tanatti bilbilee aboo ilaayoma kanatti isaa miti baadiyyaa tana keessaati hoottuu jaanii beetee sitti fuusisna. Achi akkasitti maan tana intala fuudhanii gaama jaartuma isaati beeki gaama dhalummaan tunuu tawaan akkanaatti teessuu jira qophooytee
dhiiruma kana gaddi kuudhaaf jechuudha. Ah, Achi akkasitti baadiyyaa kun aboo gurbaa saahiba kiyyaatiitu intala takka na arkee jee akkasi fidee qabatee dhufa waan hojjeteef kana guututti. Achi booda maaltu jira inni ni dhufa meegaa eenyu kasirra abbaa tahuu jaan hunoo isa kana obboleessa kiyyaa jettiin jaarsuma siitii beekigaa. akkana. Haya. Jaarsuma isii kana hunoo isa kanaatiitu obboleessanarraa tahaa jettiin hayyee yaa habiibii kiyya baganaa dhuftee ambar jaalalateetiin akkanatti rakkachuu jiraa jettee gaammarra ciqilfatti beete. Maallaqa waan silaanni amata 5 fi amata 6 fi kana baadiyyaa tana keessa hojjechaa ture. Fuudheeti gaammaan tana kunis waan dahabaati, kunis waan huccuuti, kunis waan afaan isaati jaayetti gaammaan tana fuudheetti kannaa beete. Ayyee. Ni hanga achumatti wanni taati haya jaaniiti akkam tokkootu gaa arkatee gaa isiisanii wajji gaa bulee maallaqa isaatis nyaadhamee gaa xiqqoo bulee gaa yookaan akka tasaatitti gaa isiisan qabatee deema malee huun gaati hunoo wanni nooliitis hanqanaati tunaa hafee jee hanga inni boorsaa saasan ol baasee maallaqa silaa qabu sanillee wanni godhu garteemi akkasitti agarsiisee gaachi akkasitti isuma akkana taa'ee giiroo jiraati giiroo jaanii waan fardi nyaatu tokko jira san qamaasisanii. Yaa gaa hogga ijji isaa tun walirratti babaasee gaa hanga inni gaa OMN odoo inni shidamin achirraa achi laalee gaa qabee shitu kana garteemi. Erga dhukaasa kan baadiyyaa dhufeen kana bar. Kana gaa ammaan tana ondalti gaa akka tasaa amma gabbaateetuma mee fincaaneetiin dhufaa jettee faa achumaan fincaan saniif akkuma baatetti tan achumaan kara mana hujii kuttufaadhaa jira beete. Simagan haya. Inni gaa asuma taa'eeti gaa jilba isaa kana waliin dhawaati amma dhuftii booda dhuftii sa'uma laalaa beeteemma. Nyaanni isaan gaa nyaataa fi kana hunda isaatiitu danda'a beeta mandii jaanii jira nyaanni tokko kan alaa bibbitamu yoo ati beetallee hin beekne son ijoollee biyya arabaa jirtuutu beeka. Nyaata sangaati ijoollee hundatti yaamanii gaa sharaaba kanaas guututti gaa fidanii gaa itti wal yaamanii gaa woo gurba jilbiifatanii nyaatanii quufanii. Amma gaa namuu jakeessa wal lallaalee ijumaa wal tuttuqeetti gaa kunis addaan deddeemaa kunis gaa waan fuudheeti meedhaa punii laalaa jeetuma kutaa beete. Kana asit dhiisaniiti gaammaan tana manuma kana keessa dhiisanii biraa deemanii gurbaanis makiinaa isaa kaafatee kuta isiinis maallaqaa fi kana walqixa adda qooddataniiti. Kara mana hujii dhaakutti jechuu gana isiinis. Mee asirrattanii si gaafadhu namicha kana baadiyyaa hoggi inni re'ee tiisee waan inni guduunfate kana irraa fuudhan halkanuma tokkotti irraa fuuti moo xiqqollee taatu waa akaafeeti irraa fuuti. Isuma tanaawu. Aboo ati telefoona itti bilbilaniiti telefoonni inni qabu lakkaa'ati tirii kana yookaan telefoona garteemi Nookiyaa kanaan ta'a beetee kiyyaan. Telefoonuma hubeeki ismaartifoonii kana harkatti hin qabatu beete aboo telefoona akkanaatiin ilaa yoom teessaa miti baadiyyaa keessa teessee shamaraa fi kana akka gaariitti firraa laaltee tan wanni gootuutu jiraati telefoonaa siif qabnaati hoottu jaaniinti ol yaaman dura. Kana inni hin beeku bikka kana tuqaa hin beeku. Telefoona fuudhaniituma kanuma ifii isaaniitiif itti fayyadaman kanaaf warra fuudheetuma akkanumatti laastika keessa kaayeetuma itti wanni godhuu jira maallaqa irraa fuudheetuma garteemi. Achi akkasitti kun akkana fayyadamii jaaniituma itti himan bikka silaa hogga bilbilanii fi kana hunu as tuuxeeti telefoona hogga namni si bilbile as tuuxaa jaaniin isaan achi malee bikka biraan agarsiisanii inni ka'eessan fudhatee kutaa beeteemma. Telefoona isaa sangaa isa tokkicha malee yoo namni biraa dhufee gaamee telefoona tokkoon qabaatii mee wahiitu waatuun irraa akkana ta'eeti mee hoonnaa tottolchillee siin hin jedhu gaazni sun maaliif namichi ka magaalaa jiru sun waa hunda itti qiceetti wanni godhee beete. Barmajee gadhiise beeta amma yoo ati
baadiyyaa isaa wajjinillee ka jiraattu taate yoo waa'ee elektiroonikaa kan beektu taate si kana suman amanu ganaanni hanga feetee beektellee hanga feetee beekte suman amanu nama ka magaalaa jiru san malee inni numan amanu jechuu kana. Simagan maaliif atiin kun isaa wajjin gaala tiisitaa re'ee tiisitaati qaamni keetiis dhuufu re'ee san shushuruuf kaawa. Warra kakatee re'ee jala deemu san yoo re'ee tiyya akaafte akka baraaturraa suuraa fuudhetti hudduu teetirraa suuraa haa fuudhu jenni. Yaa akkasitti beetee ati waan sansa waan taateef soma kanaahuu isaa wajji walqixa hisaaba jechuudha. Waa takka illee ni beektaafuu hin taa'usi. Soo kanaafuu atis gahaa jetteetuma cal jettee laaltaa beetee ittiin dubbattu yookaan kaan ashaatu haa yookaan wal dha'uutu jira waa hedduu jira beetee haa jetteetuma harka raatee achi booda gaa yommuu gaa namni tokko badaadhaa jira baadiyyaa keessa jiru kan ablee qabatee faa asin dhufuu jira. Achumattu garte wanta baangaa akka Naayiroobii san qaba warra Keeniyaa san qabammoo Arabaa kun akkam baangaa jedhanii jira Keeniyaatti gartee ablee gurguddoo dur assaabonni waliin ciran san takkasiiti qabammoo waan akkam qaban ableen magartee mitaaxaa fi tanaa jira beekta. Gurguddoo san namni deemuun hin danda'u taaxaafiidhaa jira yookaanum akkam yoo tokkotu gaa shuguxiidhaa fi kanaan deema taati yoo gaa kara gaaraatti fi kana keessa yoo jiraatte aadiidhaati kilaash qabattee deemuun arabni kunis ati kan qawwee sitti kannee deemu faadhaa jira beekte. Sanuma gaati takka hoggasidha si jala dhee asii Jarman kana hundaa fi yookaanum asii machaaraas jala deemtu tana si jala dhawaa beektaa takka nyaattee tana. Takkanaa tana isaan bira kaayan jechuudha. So waan akkasiiti beekte maaliif jennaan wanni kun Oromoon tuni wallaahi kara hundaanuu addi bikka hundattuu wal ajjeesaatuma deemti wal cabsaatuma deemti Oromoon tana taan hin jennu beekte. Lubbuu isaaniitiif ammoo wal ajjeesu malee diina kana firraa ajjeesuu hin beekan laal. Wanni isaan irratti wal ajjeesan maali yoo jette sababniinis ummatuma wanni kana ummatuma shiita uffatee deemu kana marxoo kana dhala. Eeba dhalaan gugurraatti tana ugii fuunee baadiyyaa keessaa qabneechi erginees boruu kun humnaalisaa tana taateetuma footoon isii teessi. Walli haawiyaa biyya araba kanas seennii jiraan se'a. Tabar zeeta firraa hin dhiqin tana bar tan qaamni isiitiyu zeetaa tana fuudhanii hoggaa asii achi geessan bar asumaa fuutee libbisti kana yookaan funyaan kana hunda dibdi yookaan nyaara kana hunda dibdi. Ganaa gaa isummaanuu hin dandeemtu warri immoo akkanatti viidiyoodhaa fi kanaan akkanatti as bahee shushubbisu kun warri immoo kaaseta sirba Amaaraatiif kana itti naqatee akkanatti miila kana lafaan dha'u kan harki isiitii fi miilli isii yookaanum qaamni isii cina akkanatti daansii goggodhu kun ijoollee baadiyyaa irraa amma dhufte warra waa takka illee hin beekne beeki. Ijoolleen tun warri usseetuma lafa tattaa'u sun warra isaamni galee fi warri taa'eetuma garteemii kaameeraa irra dhaabeetuma isaan kana wawwaraabee toora sooshaal miidiyaa irra gadhiisu garteemii kanneen jechuudha. Baandiidha qaban laalama isaan hundinuu baandiidha. Taanis amma ni teessii kaan ni fuudhaa hogga fuudhee hayi garteemii jettiin ni beektee gurbaa kana jalaa fuudhuudha qabna irra wal marihatan. Inninis oduma jaartiidhaa hojii taa'uuti jaartii isaa tana dhiisee tanuma ummata kana keessa teessufaa ijatti babaasaa beekte. Isiin maqumaaf gaati huccuu uffattee teessii aboo bar hattan hogga keekaa fi kana faa muran fuudhanii harka kana fuudhanii dirqiidhaan harka isii keessa naqanii kana xalabsiisanii kana asiin hoodho ati harkasii kana keessaan achi baasiiti isiidhatti kan yookaan isiin kana keessaan baastee haasitti kan toggayaan inni isiidhatti kan nu dhiisee ka fuudhee fitti oofufaadhaa jira bar. Simagan wanni hin beekne
fakkeenya warra Ameerikaadhaa fudhadhu amma warri keessattuu uummata Ameerikaa fi Awurooppaa fi kana fa'aa keessaa warri hogga Itoophiyaa fi kana fa'aa deemee hogganiin fuudhaaf deeme dhalaan biyya teenyaa sun amma moluu qabu. Wanni inni godhu moluu isaa tana dhooysuudhaaf arta kan ilaa hanga moluudhaan irra maxxanuu jira beeyta. Sanfuudheetti firra kaahee akka nama rifeensa qabuutitti ka'ee gaamma sanfirra maxxansee dhaqaa. Bilaakiin si godha ammaa booda meedhaappu namicha dhamaa tokko dawwalu jira. Ammaa booda yoo deebitee dawwalte bilaak taata beekadhu abdii umar. Hisaaba isaatiitu keessa jira gaa waan isaa tuyxeensi yaa bayyite. Waan isaa namni tokko hogga waan isaa san tuqan haa hin jiru bar. Yoo dalagaa isaa jalaa himan haa hin jiruuti gartee amma mucaa du'ee kanaati waan san diiteli keessa beeytana fakkaatti. Mucaan du'e kun akkamitti du'e jammee hoggii dhageessu. Wanni sun akka ja'anitti gareedhaatti ajjeesan wanni sun waan hedduu sagalee teebee sagalee fokkottuudha wanni isaan akkaataan isaan itti wal ajjeesan suni mucaan odoo makiinaadhaan deemuuti makiinaa isaanis dura dhaabanii achi akkasitti rasaasaan dhawanii ja'anii beete. So gaati wanni kana gaati ma ijoolleen silaa isa dhoyte sunis ta'e qaamaa hin qabne ja'anii beeta. Okay. Ijoolleen sun iqaamaa hin qabdu silaa iqaamaa qabaatte hoggasuu qabamanii beete. Amma sababa isaaniitiin ilaaligaa miskiina meeqaatiitu qabamee kokotaa beeki. Warra silaa niin dalagadhaadhaaf bahee warra silaa waa takka illee quba hin qabne. Amma mucaa sabboonaa tokko sababa isatti qabanii hidhanii jedhan gartee namni keessa beeku hoggii himu nama jajjabaa lama dhabnee tokko ka du'e sanii tokko ka hidhame sanii si gale. Yaa nama hedduu qabama maaliif jennaan sababa isaaniitiin hattan hanga arabni mana hunda cabsee seenu takkaatiitu jira beeyta. Dhuga. So waa hedduudhaatiitu jira badiin nam tokko waa meeqa balleessitii kanaas namni keenya kun laaluudha qaba akkanumatti walitti fiigee wal balleessu odoo hin taane wanni silaa deemaatu waan akkamiidhaas laaluudha qaba. Namni tokko akka sabaatitti wal laaluu qaba akka diinaatitti odoo wal hin laalle. Hattan namni ati yookaan jaartii qabu odoo jaartii qabu akkamitti dhalaa biroo jala deema. Kunis waan tokko beete. Namni jaartii qabu tokko aslan bultii isaa san malee waan biroo jala deemuu hin qabu. Gartaa? Dhuga. Kuni keessattuu biyya akkasiisan keessatti biyya gaaraantii hin qabne biyya ilmi namaa xiqqaa fi guddaan isaa qawwee fannifatee deemu hedduu jechuudha. Arraan tana sidhayeetti asiin karaa wanni kana deema ayyaman kanatti gad deebi'a. Dheebuu bilisummaa itti aanseetiin si afeeraatii yaada keenya kennattaadhaaf. Kanaafuu ilmi namaa kun wanni inni walirratti oofaa jiru waan hamtuudha. Mee waan kana gartanii hoggaa haasoytaniis akka diinaa fi kunilleen nutti hin qofallee waluma qabaati irraa haasawa. Marabba wallaahi waan gaariidha. Waan gaariin Oromoon tuni maaliif jennaan taan hin qabdu gad hin qabdu ol hin qabdu badiin isiin deemtuun badii ajaa'ibaati hattan hogga dura huduuda kana seentu akkuma dhaaba adda bilisummaa wanni dhaatitti walqixa heddummaatee kilaash kana qaqqabattee teessi gaara kana keessa hedduun takka. Sawa boodhattiin dhufee jettan nooma Eertiraadha wanni seene godhe. Waboo zoonii kibba. Waboo zoonii wanni dhaa godhi. Soo kanaafiin jaabeetee maaliif hogga haasawanii fi kanaas akka haasawniinis nama harkaa wanni hin taane walitti qabaniituma irraa haasa'uudha laal isaan kana. Dhuga wallaahi waan gorsa gaarii kennitee gartee ati waa'ee biyya arabaa tana keessa beektaan biyya arabaa sanillee rabbi nan geessine. An keessumaa akka kiyyafaatti yoo qawwee hin ajjeesan irra naa wayya malee ablee mansan fa'aa hin fedhu an lola ablee san hin seenu. Ableen sun niin sodaadha hedduu beekta.
Aboo gaara kana keessatti meeqaatiitu wal dhawaami meeqaatiitu wal dhawasa. Dhalaa ifiifuu akkanatti gaara kana bahara kana unoo isii ifiifuu kana dhukkooytee huccuun tun hundinuu irra cicciramtee daaraa taate tana. Wallah. Idda silaa isii tana fuudhanii kabajaadhaan atiin tun obboleettii teenyaa jedhanii isii tana ol qabanii suutatti deemanii ni wanni godhan isuma tana itti taphatanii kaan meeqa itti taphatee kaanitti